Shamarreen shan uffannisanii akka ufajjeessan sababni isaa viidiyoo jara qaama saalaa jara social media irra dura waan gadhiisameef jechuudha. Kun immoo kan ta'aa jiru dhiirota kashlabboota tadarajjaanii Awurooppaan jira, Ameerikaan jira, gara TikTokii, gara Facebookii dubartii janajjananii sinfuudha Ingiliziittan sifidaa jarman goraawwate milkiin koosin tolee dhahaan darbatamee sinan kaasne mogolee. Hayya akkam jirtu baga jiraattanii torbee kana keessa ajandaa kan ta'ee jiru shamarreen shan uffannisanii akka ufajjeessan sababni isaa viidiyoo jara qaama saalaa jara social media irra dura waan gadhiisameef jechuudha. Kun immoo kan ta'aa jiru dhiirota kashlabboota tadarajjaanii Awurooppaan jira, Ameerikaan jira, gara TikTokii, gara Facebookii dubartii janajjananii sinfuudha Ingiliziittan sifidaa, Jarmaniin sifida maal jedhanii viidiyoo qaama saalaa godina ergi jedhanii viidiyoo harkaa fuudhanii kaanii maallaqa birrii 100 yoo fidde malee viidiyoo kan keen gadhiisa jedhuun jechuudha. So shamarran afaan kana dhageessan hundi keessan suuraa ta'e viidiyoo ta'e kashlabboota hattoota akkanaarraa of eegaa nama takkatti hin ergina jaarsa keessanitti hin ergina hin ergina suuraa viidiyoo waan akkasii telefoona keessanii hin ergina baattaniis hin deemina warri harka kana keessaa qabdan warri dhiiraa harka keessan rabbi hakutu harka keessan guyyaa sal hayye viidiyoon guyyaa sila dalageerratti koomantii dhugaadha moo jedhutu jira eeyyee dhugaadha gariin keessan dubbichisni galeenaan kan gadditan jirtu gareedhaan dalagu garee san harka amma viidiyoo shamarran 160 qabu jedhan viidiyoo shamarran 160 viidiyoo tokkotti qarshii Itoophiyaa 100 gaafatu isini galaara gaafa dubartii janajjananu gaafa shamarran janajjananu dhuunfaa jaraatiin janajjanu isini galaara sana booddee sin jaalladhee asiin akkas ta'e maalin ta'e jedhanii baatii 2 baatii 3 ji'a 5 isin janajjanu gaafa viidiyootti isin hirkaa fudhatanii ka'anii qarshii 100 fiddamoo viidiyoo keen gadhiisaa isiniin jedhu qarshicha sanas kafaltanii tarii viidiyoon keessan haqamuu dhiisuu danda'a isini galaara kanaafi dhiirri tokko gara kamiinuu dhufee gara kamiinuu miidiyaa kamiinuu dhufee akkasi maaloodhaa sin jaalladhee siifarra fuudhabee siifan maal ta'e yoonni jedhe finyoo bitadhuuti baddaa keessa deemee utuun ilaalu finyoo ofitti kaayee of ajjeesiiti viidiyoo naa ergi jedhaanii isin galee akka anis akkasin barbaada isin galee warri shamarranii kanaafi dubbiin kun waan laayyoo miti akka salphaatti hin ilaalina of eeggadha kashlabbeen baay'ateera. yeroon kunis yeroo namni akka horii ta'e wayitii waan nama rakkisuudha of eeggannoo barbaachisa yeroo kana keessa darbuudhaaf. ሰላም አለይኩም ሐባይብ قلبي እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ሰላም ታይድረሳችሁ። ግርም ያለኝ መረጃ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስኪ ሼር አድርጉት። ሰሞኑን ብቻ 8 ሴቶች ራሳቸውን አጥፍተው ሞቱ የሚል መረጃ ሰማሁ። ምክንያቱ ደግሞ በደና ጊዜ ተፋቅረው ሲጀናጀኑ የነበሩት ሰውዬ የላኩለትን ፎቶ ወይም ቪዲዮ ይሄንን ሚዲያ ላይ ከማውጣቴ በፊት ይሄን ያክል ገንዘብ አምጪ እንደዚህ ካላረክሽ እንደዚህ ያረግሻለሁ በሚል ምክንያት በጣም ሲጨናነቁ ራሳቸውን አጥፍተው ሞቱ ይላል። አንዷ የ23 ዓመት ልጅ ነች። ለቤተሰቦቿ ያስቀመጠችው የጽሁፍ መልእክት በጣም አንጀት ይበላል። የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። አረ ወንዶች ባካችሁ ግፍ አትስሩ፣ ተው ግድ የላችሁም። ሴቶችም ባካችሁ እንደው ምናምናችሁን አትልቀቁ። ሰው እኮ ከዚህ በላይ እኮ በቂ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ተው ግድ የላችሁም፣ ትዋረዳላችሁ። ተው እንደው ግዴታ እንኳን ከሆነ ይሄን አለመክረም ግዴታ ከሆነ እንኳን ይሄን ቆርጣችሁ እረሱም አይመከርም። አረ ተው ግድ የላችሁም፣ ተው ባካችሁ ሴቶች ይተው። ዛሬ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የምነግራችሁ። ለመፍረድም አይደለም አትፍረድ ፈረድብሃል ነው፣ ግን አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን ነው ለለምችለው። እርቃናችሁን ለወንድ የምትልኩ ሴቶች፣ እሞሟችሁን የምታሳዩ ሴቶች ያን ነገር ካላደረጋችሁ ያላፈቀራችሁ መስላችሁ ፍቅራችሁን ያልገለጻችሁለት የማይመስላችሁ ሴቶች ዛሬ ላይ ራሳቸውን እየሰቀሉ ነው። ዛሬ ላይ ራሳቸውን እያጠፉ ነው። ሰው በገዛጁ ልቆ በገዛጁ አስጎብኝቶ ከዛ ራሱን ያጠፋል። ህልም ነበራት እኮ ብዙ የምትጓጓላት ነገር ነበር እኮ። ነገ ሀገሯ ገብታ በደስተኛ ሆና መኖር ትፈልግ ነበር እኮ። የምትለፈው የምትጥረው ነገ ለመኖር ነው። እሷን ሲያስፈራራት የነበረው ወንድ እድሜ ዘላለሙን ሲጸት አላህ ጀዛውን ይክፈለው። ግን እንዴት አንድ ወንድ ልጅ በዚህ ደረጃ ይዘቅጣል? ወንዱ ሲቀርሽ ወንድ ልለው አልችልም። ምክንያቱም ይሄ ሰይጣን የተጸናወተውና ሰይጣን
የዳብሎስ ዋና ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚሰሩ ወንዶች። ሴቶችስ ምን ወርድና መሰላችሁ? ምን ነው ስልጣኔ ነው አላችሁ? የምን እርቃን መላክ ነው? ከመጀመሪያው ኪሲንግ ቪዲዮ አይነት ነገር ስቲከር ስልኩላችሁ ስሜት ቀስቃሽ የሆነ ቪዲዮ ስላክላችሁ ኖ ማለት አለባችሁ። ከመጀመሪያ ብላችሁ ከመጀመሪያው ተቀብላችሁ እያላችሁ ያደጋችሁ በደረጃ እርቃናችሁን ለማሳየት ደርሳችሁ ዛሬ ላይ ሰቀቀኑስ ገና ራሳችሁን ያላጠፋችሁ ብዛታችሁ እኮ ገና ጉዳችሁ ያልወጣው ብዛታችሁ እኮ ያ ኢላሂ العالمين አንተ አውጣኝ መጨረሻዬን አሳምረኝ። አሁን እንግዲህ አንድ ሴት ልጅ በእርቃን ፎቶ የተነሳ ራሷን አጠፋች 8 ሴቶች ሞተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ እየተባለ ነው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ልካችሁ ሚዲያ ላይ ያወጣ ሴቶች አሁን መቼ ያወጣው ይሁን መቼ ይሁን እኔስ ጉድ የሚወጣው መቼ ይሁን የሚያስፈራራኝ ሰቀቀኑ ራሱ ገደላችሁ። ወይኔ እኔ ለእናንተ አፈርኩ ቢቀርስ ነው ባልጀነጅንስ እኔ አንድ ነገ ንካስሮኝ አግብቶ የልጆቹ እናት ምስቱ እንደሆነ የሚፈልግ ወንድ በመጀመሪያ ደረጃ የእርቃን ፎቶ አይጠይቀኝም። እርቃንሽን አሳይኝ አይለኝም። ዛሬ ላይ እርቃንሽን የምልሽ ጦትሽን የምልሽ ቂጥሽን የምልሽ ወንድ ስሜቱ ማብረጃ ነሽ ለስሜቱ ማቀዝቀዣ ነሽ እንጂ አንቺ ለትዳር አትሆኝም ለጊዜያዊ ገብቶሻልና ይሄ ነው ያለው እውነታ። እኔ ስለራሴ ክብር ካላወቅኩኝ እኔን የሚያወራኝ ወንድ እንዴት እኔን ክብር ይጠብቅልኛል? እኔ ስለራሴ ማንነት ካልተከራከርኩኝ ስለራሴ ማንነት ካላሳወቅኩኝ እንዴት አንድ ሰው መጥቶ እኔ ራሴን ያላከበርኩት ስለራሴ ያላወቅኩት ስለራሴ ያላስጠነቀቅኩት እንዴት ሰው ስለራሴ እንዲያወራልኝ ወይ ደግሞ ስለራሴ እንዲጠብቅልኝ ማንነቴን እንዲጠብቅልኝ እንዲያከብረኝ ፈልጋለሁ? ፍቅር እውር ነው ይባላል። ዛሬ ላይ ፍቅር ሳይሆን ስሜት ነው ያወራችሁ። ስሜት የሰው ልጅ እንግዲህ እንደ እንስሳኮ ውጪ መውጣት ምንም አልቀረም። ይሄ ሚዲያ ሰው ብዙ ነገር ይማርበታል። እኛ ደግሞ እያጠፋን ነው ነፍሳችንን እያጠፋ ነው። ሁላችንም ዲናችን በሚያዘው ብንጓዝ ኖሮ ይሄ ሁሉ አይደርስብንም። ግን የሰይጣን መጫወቻ ሆነናል። አላህ ይጠብቀን መጨረሻችን አላህ ያሳምረው። ደጋንክ የሆነ ጆለ ሸማራቲፍ ሰላም አመዶ ወጅኖ ሎል ለጀቹላ አኒ ከነን ጀሎ ዋና አጃይቡ ከይሳ ጀቹላ ኦፊ ከሰነ ሶ ከበጃን ከነን ኦሶፊ ከሰነ hinjalatin adunya kanarra maalifa ka jiratan maalifa ka dhuftan maalumma kaysan of gaafatani waan of gaafatani deebi argatani ofitta mantumma fi confidence kaysan oson argatin akka namni biraasin kabaju akka isin jaalatu akka ol kaffisin godheesin daraja isin kanu maalif barbaadan namoota isin dalasiisu haa ta'u jaalalee kaysan haa ta'u abbaa manaa kaysan haa ta'u maatii kaysan haa ta'u namoonni akkababii kaysan jiru maatirraa eegalee kabajaa ati ofii kannitu irratti ilaalee kabajaa itti sii dabala. nama abbaan fedhi ashkarakaru gamadatti godheetiin akka harreeti fakka hoolotii bakkuma arge masa kutaananaati kama argitu daa'imni dhufeetu masa rakkinna isaa sirriitti ba'a cinqii isaa sirriitti ba'a garuu gaafa rakkinna keetii siin argaman gaafa ati rakkoo keessa seenti formaata siin laatan mallaqa isaatiniin garuu gaafa ati of kabachisiistee kasitti dhufu martuu si kabaja waan ati jaalattuuf waan ati jibbitu gargar baasii beeka waan si aarsu tokko sittiin kaasu sittiin dubbatu siin gaafatu si galee garuu namoonni hedduun yaadanii nan jaalatanii nan kabajanii waan aan godhanii ati ofii waa gootee qashtii osoo fi keetii waa godhuun sirra eegalamu namni waa rakkadhe siin jedhu dabarsitee kennita yaarii dursitee ofii gootee namoonni hedduu beekanii yoo ofii keessanii jiraatu eegaltan namni kun of jaalataa ofii bichaa yaada nama biraatii yaadu siin jedhan waa hedduu siin jechuu danda'an it's okay eenyummaa keessan irratti boontaniitiin gaafa namni waa siin jedhe isinitti inuun sammuun keessanuu fudhatu gurri keessanuu asiin dhagee asiin baasa. gaafa garuu nama miidhama nama ta'a namarratti fe'ama akka namni sin kabaju akka namni sin jaalatu akka namni sin fudhatu fedhaatiniin namoonni sin miidhee waan san hiraarsa san kafalaa fi namni sin miidhee baay'ee miidhamtan osoo hawaasan godhuuf osoo akkasitti hojii cinqan osoo ofii kiyyaa waa hedduu na barbaachisu waan san dhiisee nama sanii ta'a akka namni miidha jettanii miidhamtanii miidhaan sun immoo miidhaa namni sun isin miidhe caalaa isin miidha. gaafa ofitti amantummaa qabdanii eenyummaa kan keessa fudhattan namoota isinitti dhiyaatuuf likkitti hojii jiraattan. si ta'u baatuun dhiste bira hutta garuu osoo ofii keetii ofiin kabajin ofiin jaalatin akka namni biraa si kabajin godhin hatta arabdoonni ati bira dalaydu gaafa akka dadhabdu akka beeloftu akka dhibamtu akka teettee irafti si barbaachisu ofii kan keetii qaama keetirraa dubbatu miti simeetii fuula keetirraa qaama keetirraa beekan ni dadhabde jechuudha ar'aartee jirti jedhanii of qabanii beeta akkuma argan si dhajajan akkuma argan akkuma harree olii gadi si ari'an oolan. ati namni haa gammaduuf namni waa siin haa jedhuuf namni si haa jajuuf namni si haa jaalatuuf namni ol si haa kaasuuf walii gadi fiida eessaan inni kabajaa si kana ofii keetii kabajaawwan kennin akka namni si kabajuun fedhin ofii keetii maalummaa kan kee fudhattee konfidensiif ofitti amantummaa kan kee hin fidin akka namni bootaa guddaa wayii si kanu akka ol si kaasuun fedhin ol si kaasuuf bu'aa ofiitiif gaafa bu'aa sirraa dhabe gadi si deebisa bootaa keetitti jechuudha kanaaf duraan dursaa of fudhadhaa.
duraan dursaa of kabajaa of jaaladhaa of kunuunsaa ofii keessan bara